Magaalaa Adaamaatti konferansiin miseensa hundee dinagdee fi hawaasummaa paartii badhaadhinaa kurmaana lammaffaa gaggeeffamee jira. Konferansichaan gabaasni hojii hanga ammaa miseensa hundee lamaan paartichaan hojjetamaa turan barreeffamaan dhiyaataniiru. Keessumaa paartichi hojmaataa fi qajeeltowwan ittiin bulmaataa irra dhaabbatame obbolummaa sabdaneessummatti akka amanu bu'uura taasifachuun hojiin hundi ilaalcha faallaa paartichaa ta'e irratti qabsaa'uun hojii kenna tajaajilaa fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan gama siyaasaan dinagdee fi hawaasummaan akka galma gahuuf hojii bal'aa hojjechaa turuun kan dhiyaate yoo ta'u hanqina hojii keessatti mudataa tures kanneen akka karooraan hoogganamuu dhabuu hojmaanni caccabuu fi miseensi ergama itti kenname karaa guutuun bahuu dhabuun dhimmoota gabaasicha barreeffamaan dhiyaate keessatti eeramanidha. Miseensaa fi koree gamtaa hawaasummaa kan ta'an obbo Fiqiraa Baadii fi itti gaafatamaan gamtaa dinagdee obbo Darajjee Simee konferensichi hanqinoota adda baasuun gara fuula duraatti furmaataa fi fayyadamummaa lammiilee mirkaneessu kaa'uuf irra deebiin waadaan kan itti galamedha jedhan. Paartiin keenya waggaa 6 dabran keessa qabsoo guddaa geggeessaa ture jira. Qabsoo guddaa geggeessaa ture kanaan milkaa'inoota hedduu galmeessuu danda'ee jira. Haa ta'uti otoma raawwiin keenyas gaarii ta'ee hojiileen adda addaa milkaa'inni adda addaa argamus haa ta'u gurmaa'inni miseensaa ciminni miseensaa haala jiru wajjin burjaajii hedduu isa qunnamaa ture waan tureef qabsoo geggeessuun fooyyessuu akka qabu walii galameetiin jira jechuudha. Akka hundee keenyatti ji'oottan 6 darban keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjetee jira. Karoora baafatee hojiitti galee karoora baafate kana konferansii kurmaana tokkoffaatiin gamaaggameera. Kurmaana lammaffaattis gaafa darbu keessattuu yeroo murteessaa kana keessatti hojii cimaa hojiiwwan gurguddoo gama siyaasatiin gama ilaalcha miseensaa qaruutiin baay'ina miseensaa dabaluutiin dhuguma badhaadhina ta'anii badhaadhina ceesisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman jiraatanillee akka keenyatti dhimmoonni akka rakkootitti irratti xiyyeeffannee sirreessuu qabna jennee konferansii kanaan laallee irratti waliigallee murteessinees jiru jechuudha. Keessumattuu harcaatiiwwan hojii darbanii mul'atan sirreessuudhaaf miseensi keenya kutannoodhaan hojjechuu qaba. Qaama qalbiidhaan badhaadhina ta'ee badhaadhinaaf hojjechuu qaba. Ofii ilaalchaan jijjiiramee hawaasa jijjiiruu qaba. Waliigalatti mul'ata badhaadhinni keessattuu marsaa 3 kaawwate bara 2018tti badhaadhinni waadaarraa yookaan immoo abdiirraa gara ifa qabatamaatti ce'aa jedheet badhaadhinni galma kana qabatee hojjechaa jira. Galma kana milkeessuuf hojjechaa akka jirru wantoonni galma san bira ga'uudhaaf danqaa nuti ta'an maal akka ta'an laalle. Miseensonni konferansii kanarratti hirmaatanis tokko tokko akka jedhanitti hanqinoota nu mudatan ofitti qabnee sirreessuun kenna tajaajila hawaasa keenyaa gama hundaan mirkaneessuuf qophiidha jedhan. Kira sassaabdummaadhaan ol qabatee gosummaadhaan ol qabatee naannummaadhaan ol qabatee namni mandaratti galeera naannoo ofiitti galeera gosummaatti galeera kan jedhe paartiin qorate suni asitti sirriitti utuu sirriitti cimee kana caala komishiniin kun sirriitti cimee sadarkaa aanaatti sadarkaa kutaa magaalaatti waajjira qabaatee caasaan guutamuu qabu guutee haalli ittiin pirezenteeshiniin dhiyaatellee hambara kanaa kurmaana lamaan tanaa qofa otoo hin taane hambara darbeerraa maaltu ture waan jedhu maaltu as ce'ee jira waan jedhu sunis akkaataan achi keessatti ilaalamuudhaaf yaalame suni waan namatti toluu fi bakka turree amma bakka itti dhufaa jiru ilaalaa deemuudhaaf waan gaarii nu yaadachiisee darbee waan jedhuun qaba. Qindoominni isaatis akkuma jedhame san waliigalteedhaan yoo hojjetame kanaa ol laga gurguddaa ce'uun danda'ama waan ta'eef assaayimentii fuulduratti qabnu kanaa ol akka amma kanatti miti. Akka miseensa tokkootti tajaajila saffisaa ta'e abbaa dhimmaa deddeebisuurraa bilisa ta'ee ciminaan yeroo barbaade inni gammadee akka deemu tajaajila qulqulluu akka argatee galu sana keessatti maal fakkaanna isa kana akka kurmaana lammaffaatti kan hojjetames jira kan harca'es jira isa harca'ee sana immoo karoora kurmaana sadaffaa sana keessatti daguugamee fooyyeffatee akka inni itti adeemu.